Hai obboloota akkam jirtu nagaa keessanii fayyummaa nagaadha. Ani nagaa kootti galata waaqayyoo ta'u akkam jirtu jajjabaattu fayyaa keessanii ni nagaa keessan eegee har'aan singee waaqayyo daa galatuun isiniin jira. Har'a yaada tokko qabadhe isinii dhufeera. Yaadichis malee hojjettanii namoota faayidaa dhuunfaa isaaniitti hirkisanii nama jaalatanii yookaan ammoo nama jibbanii akkamitti baruu dandeenya, akkamitti isaan beeknaa yaada jedhu qabadhe isinii dhufe. Haga xumuraatti na hordofaa isiniin jira. Egaa akkuma beekamu namoonni faayidaa garaagaraatiif nama jaalatu, nama jibbu. Akkasuma immoo namoonni ati nama waan taateef qofa si jaallatanii si kabajanii ni jiru. Isa kana hundi keenya yoo ni beekna. Kan ta'uu qabus immoo isa kana. Maaliif ilmi namaa nama waan ta'eef qofa na hubattoo yaada namni tokko nama waan ta'eef qofa ni jaallatama ni kabajama. Si galeera. Kan ta'uu qabu isa kana namoonni baay'een garuu haala ta'e irratti sirarraasanii yookaan ammoo waan ta'e faayidaa ta'e itti sirkisanii yookaan si jibbu yookaan si jaallatu jechuudha. Inni kun dogoggoradha. Warra akkasii akkamitti beeknaa, akkamitti isaaniin baruu dandeenya yoo jennee ilaalle namoonni akkasii jechuudha jireenya keenya keessa jiru yoo ta'e akkamitti isaan baruu dandeenya kan jedhu irratti ilaalla jechuudha. Namoonni akkasii jireenya keenya keessa jiru yoo ta'e egaa maal godhu? Ilmi namaa egaa qabaattee waa tokko namaaf gochuu dandeessa. Namni si ajajee sun hin taane ofii keessa si ajajee jechuudha. Ofii kee jireenya mataa kee jiraataa irta taanaan of dandeesseetta taanaan ati waan si biraa rakkatu tokko nama si biraa dhibamu tokko sun jetteen ilaaltu jechuudha. Gargaarta ofii keetiyyuu. Kuni akka jirutti ta'ee garuu namoonni faayidaatti nama hirkisanii nama jaalatanii yookaan nama jibbanii maal godhu beektu? Yeroo waan tokko sirraa argatanii samii gubbaattis ol si baasanii si jajuu, si jaallatu, akka si jaallatanii sitti himu, akka si kabajanii sitti himu. Bakka waanuma hin jirre kana sitti mul'isu jechuudha. Gaafa immoo ati dhabdee namoota kana akka kee qullaa ta'ee namoota kana gargaaruu dadhabdu yookaan duubatti jettu si balaaleffatu jechuudha. Si balaaleffatu, si baqatu, si jibbu. Jibbalasa maal siniin jedha. Namni nama jibbu jibbamaadha. Garuu warra akkasii jechuudha. Si jibbu jechuudha. Ifuma baasanii si jibbu. Si baqatu, si balaaleffatu jechuudha. Si galee namoota faayidaa irratti nama hirkisanii faayidaatti nama qabanii nama jaallatanii yookaan nama jibbanii haala kanaan isaan beeknaa jechuudha. Kanaaf namoota akkasii namoonni akkasii jireenya keenya keessa jiru taanaan namoota kana maal gochuu qabna? Maal gochuu qabna gabaabumatti? Jireenya keenya keessaa isaan baasuu qabna. Wanni isaan ajaa'ibu immoo namoonni akkasii jireenya keenya keessa jiru taanaan amma nuti jireenya keenya keessaa isaan baasnuttu nun eeganii dursanii bahuu jechuudha. Akkamitti bahuu yoo jenne yookaan yeroo faayidaa sana nurraa argatanii nu dhiisanii deemu yookaan immoo yeroo faayidaa sana nurraa dhaban nu dhiisanii deemu. Lachan isaayyuu yeroo nurraa argatanis deemuun isaanii nafu, yoo nurraa dhabanis immoo deemuun isaanii nafu jechuudha. Maaliif warra faayidaatii waan ta'eef. Kanaaf yoo utuma nullee jireenya keenya keessaa isaan baasuu dhabaanne isaan dursanii jireenya keenya keessaa bahu. Garuu jireenya keenya keessatti namoota akkasiin agarra taanaan dursine
dursinee namoota sana jireenya keenya keessaa isaan baasuu qabna. Arrabsuu jibbuu yoo waan akkasii toon taane irraa fagaachuu. Sagalee miti maaliif jennaan ani nama maaliif jennaan ani nama waan ta'eef namummaa kootti jaalatamuu qaba kabajamuu qaba. Sagalee akkasii jechuudhaan ilaalchi ani qabu kana anilleen akkasuma nama kamiyyuu jechuudha nama waan ta'eef nan kabaja nan jaalladha. Yoo namni sun yoo qabaate bakka nani rakkadhetti na gargaaruu danda'a fedha isaatiin jechuudha. Namni sun na gargaaree wanti ni addaa wanni nama sanatti mul'isu yookaan ammoo jaalala addaa wanni isaaf kennu hin jiru. Jaalala namummaa isa dhugaatii kanaan isa jaalladhu yookaan ammoo isa kabaju jechuudha. Sagalee namni sun immoo waan tokko of harkaa dhabee na gargaaruudhaa yoo baate wanti nani nama sana jibbu hin jiru jechuudha. Sagalee jaalala qulqulluu jaalala namummaa ka faayidaa irraa bilisa ta'e jechuudha. Ka faayidaa ittiin hirkatiin hin jaallachuu qaba nama sana. Kanaafuu namoonni akkasii jireenya keessan keessa jiru yoo ta'e osoo isaan dursanii jireenya keessan keessaa hin bahin isin dursaatii jireenya keessan keessaa isaan baasaa. Irraa fagaadhaa. Yeroon kana jedhu immoo nama jibbaachuu koo miti namni jibbamuu qabu namni nama jibbu jibbamaadha. Suni galee garuu namoonni akkasii yoomiyyuu jechuudha yoomiyyuu isin gootaniifillee gochuufi baattanillee isaan warra faayidaatti waan ta'eef warra faayidaatti hirkisee nama jaallatu yookaan immoo nama jibbu waan ta'eef isaan biratti bakka tokkollee hin qabdani waan jechuudha. Kanaafuu warreen akkasii jireenya keessan keessaa baasuu qabdu daftanii. Kanaan isiniin jedha kan kanarraa hafee waaqayyo nama faayidaatti hirkatee nama jaallatu yookaan ammoo nama jibbu hin taasisiin. Isiniin jedha isiniin jechuu jaalladha. Akkasii xiqqoo ishee akkasitti koffiyyaa koo kana ilaaleetan xiqqoo baay'ee wannoon jedhee beektanii qorra beektanii qorra sababa kanaaf haala kanaan uffadhee jira baay'ee qorra waan ta'eefu akkasiin isin jedha. Nagaa qabaadhaa nagaan waaqaa isin wajjin haa jiraatu bakka jirtanitti. Egaa YouTube channel keenyaaf warri haaraa taatan maatii ta'aa nutti makamaa isiniin jechuu jaallannaa. Warri immoo wajjin jirtan nu jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa. Hirmaannaan keessan itti fufuu share like comment gochuun dagatinaa. Ulfaadhaa kabajamaa isiniin jennaa. Bye.